ዶክተር አብይና በእናንተ መካከል ምንድነው የሚያጣላን? ምንድነው የሚያቀያይመን? እዚህ ሀገር ላይ ሊያጣላ የሚችለው ቢሆን ወይ ገንዘብ ነው፣ የሚያጋድለው ስልጣን ነው። ስልጣን ተራ መሆኑንም ወጣት ኢትዮጵያኖች ነው። እኔ ትናንት ለዶክተር አብይ የራስን ስልጣን አሳልፌ ሰጥቼው ምን ያደርነው ቪዲዮ ከናገ ተኮሊን ደገፈና ማቲን ዶክተር ለማ መገርሳ ፊሮታን ኢሳ ጁምላዳን አካ ሂዳማ ጅሩራን ተና ገባፋሜት ጅራ ማሊ ፊዳማን ነሞኒ ሂዳማን ኩኒ ነሞታ ከሚ ከጀዱሜ ወሊን ይላል አከሱማ ሱራሌ ሱ ከነሳ ገርቴ ከሌሳ ሶሻል ሚዲያ ከናራ ደማን ሱኒ ገንዳ ከሚቲ ታኤ ከዮሚቲ ከንቱሬሞ ከናማቲ ወራጀተኒ ፊለ አናብራብዱ ሞባይል ብራይ በገረ ዴቢ ዳንጋራ ቻናል ከያርፍተን ሲን ጅራ ዶክተር ለማ መገርሳ ኦፖዲዮ ቲም ለማ ጀቹዳን ኢፍ ሞጋሰኒ ወያኔቲ ገረገሉዳ ወሮቱ መገርቴ ኢሳን tolche wayyaane dura dhaabbatanii gaafii ummata deebii argatuu qaba jechuudhaani akka gartee mootummaa wayyaane kan waggaa 60-70 illee hin kufu jedhan san qabsoo qeerroo sanitti gargaaramuudhaani wayyaane gartee buruuja isaan fuutee ol ka'ii gattaa ijjettuun san ija jabinaan dura dhaabbatanii qeerroo saniin onnee ofitti horanii warroota gartee jijjiirama kana fidan keessaa isa hangafa nama yeroo duraatii fi oromoon obbodiyoo keessaa jaalatee faarsee harka itti kenne keessaa Lammaa Magarsaa jechuudha kan haasoyni isaa mi'aawu kan gartee dhagaan ummanni darbe hagamiyyuu yoo gartee na dhaye namburu isu jechuudhaan kan beekamu gooftaan kenna ummata jechuudhaan kan beekamu master pilaanii miti wannummaan barbaade yoo waaqarraa gadi hin buune namaadha kan tolche yoo ummanni kenna hin fudhanne hin ta'u kitaaba waaqarraa bu'ee miti jechuudhaan nama beekamu Dr. Lammaa Magarsaa jechuudha. Eega gartee siyaasa keessaa ari'ameetiin siyaasa ala ta'ee biyyuma san keessatti kaa dhaabbatatti hidhaa ture jedhamee san booda eega gartee biyyarraa illee ari'amee barumsatti jira jedhamee namoonni hedduun Dr. Lammaa Magarsaa ammayyuu hin cal'ise malee Abiyyi waliin jira ka jedhanillee hedduutu turan jechuudha. akkasuma inni kaan ammoo Dr. Lammaa Magarsaa maaliif cal'isee dhugaa jirtu waan isa mudatee fi Oromoo maal akka ta'uu qabullee akkamitti inni cal'ise kan komii dhiyeeffatullee jira. Seenaa isinii himaan jiru beekika isinuma yaadachiisuu fi malee. Akkasuma ammoo dhiyeenya kana kaa biyya inni itti baqateetiin jiraatu biyya Awurooppaa Itaalii keessa jechuudha. Akka dabarfamee mootummaa Itoophiyaatiif kennamu Koreen wayii Dr. Abiyyi irraa ergama fudhattee Lammaa gara biyyaatti deebisuudhaa fi haga Itaaliitti akka imalee namni itti dhiyeenyaan jiru irraa odeeffadhee jira jechuudhaan hatta BBC illee gabaasee ture miidiyaa kanatti ajandaa guddaa ta'ee ture jechuudha. Lammaa qaamaan illee argatuu hin dandeenye akkasuma gartee dabarfamee gara biyyaatti akka kennamu kennamu mootummaa Itoophiyaatiif akka kennamullee gaafatame sunis sortee itti milkaa'emin hafame jechuudhaan gabaafamee ture jechuudha. Sunis yeroo dhiyoo tana ajandaa guddaa ta'ee ture jechuudha. Baatii lama dura akkas jechuudha. Keessattuu waa'een Dr. Lammaa Magarsaa kan haaratti ajandaa ta'ee eega gartee Jawahar Muhammad kitaaba hin gaabbu eebbisiisuudhaaf yeroo gabbootti Dr. Lammaa Magarsaatiin wal quba qabnaa akkasuma gartee waliin dubbataa jirra jechuudhaani haala akkasii saniin eega dubbatee boodaadha kan haaratti mootummaa biratti sodaa fi ajandaa guddaallee kan ta'e jechuudha. Amman tan ammoo maatiin isaanii guutuun firoottan isatti dhiyaatan jumlaadhaan akka hidhamaatiin jiru gabaafameeti jira jechuudhaan tana bireekinginiiwin tana jechuudhaan tana mee taatee kanaan wal qabatee hayyoon adda addaa maal jedhan keessattuu warri gartee isatti dhiyaatan kan akka Jawahar kan akka Dr. Milkeessaa Gammachuu mee kanallee isiniif dubbisa bireekinginiiwwan kan gabaase horni konverseeshiniidha hangafa Dr. Lammaa Magarsaa kan ta'e obbo Darajjee Magarsaa dabalatee maatiiwwan Dr. Lammaa hedduun mana hidhaatitti guuramaa jiraachuun beekamee jira. Namoota hidhaman keessaa ilmaan eessummaan Dr. Lammaa Magarsaa namoonni lama jechuunis obbo Addaan Fayyisaatii fi obbo Geetuu Tashoomee akka jiran mirkanaa'ee jira. Maatiin jumlaan hidhamaa jiran kanneen mana hidhaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa jaarteetti yeroo geeffaman isiin maatii Lammaa Magarsaati jedhamuudhaan akka hidhaman beekamee jira. Obbo Darajjee Magarsaa ogummaa isaatiin bara dheeraadhaa fi sadarkaa aanaatitti tajaajilaa akka turanii fi ji'a 6 dura immoo akka hojiirraa ari'atamanii qonna qotachuu isaaniitti deebi'an mirkaneeffannee jirra. Ji'oota muraasa dura Dr. Lammaa Magarsaa bakka jiran Awurooppaa irraa qabamanii biyyatti deebisuudhaa fi yaaliin mootummaa Abiyyi taasise akka hin milkoofne ni beekama jechuudhaani oduu ammeedhaan kan gabaase horni konverseeshinii jechuudha. Namoota hojii fi saahibummaadhaan illee itti dhiyaataa turan keessaa ammoo Dr. Milkeessaa Gammachuutii fi Jawahar Muhammadis akkas jechuudhaan kataban. Dr. Milkeessaa Gammachuu maatii Dr. Lammaa Magarsaa mana hidhaatitti guuruun kunoo maal jedhama eega. Galanni Lammaa Magarsaa kana mee warri biltsiginnaa deeggartan deebiin keessan maalinni jechuudhaan gaafata Dr. Milkeessaan. Akkasuma namoota Lammaa Magarsaatti dhiyaatan keessaa tokko Jawahar Muhammad. Jawahar Muhammad illee akkas jechuudhaan maxxanse. Namoonni maatii Lammaa Magarsaa ta'an hidhamuu isaanii mirkaneeffadhee jira. Akkuma yeroo hedduu jedhu nuti warri siyaasa keessa jiru wal findiguun homaatii miti. Garuu maatii walii kan firummaa ala shora homaa hin qabne hiraarsuun fafa. Mee keessattuu maatii Lammaa hiraarsuun maal jedhama? Lammaan maaliif nu dhiisee cal'iseedha moo jechuudhaan gaafate jechuudha. Mee yaadannumaa fi viidiyoo Dr. Lammaa Magarsaa waa'ee Abiyyi irratti ittiin beekaman keessaa viidiyoo kana waliin dhageeffannaa warri afaan Amaaraa hin beekne jechuudha. Anatu isin hiika. ዶክተር አብይና በእናንተ መካከል ምንድነው የሚያጣላን? ምንድነው የሚያቀያይመን? እዚህ ሀገር ላይ ሊያጣላ የሚችለው ቢሆን ወይ ገንዘብ ነው፣ የሚያጋድለው ስልጣን ነው። ስልጣን ተራ መሆኑንም እኛን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ያሳየን ወጣት ኢትዮጵያኖች ነው።
أنا في دكتور أبي واني ولي نموفاتشيس واني ولي نؤارسو مالني مالت ولي نموفاتشيس مالت ولي نؤارسا بيا كانتي واني نما غرتي ولي تموفاتشيسو مالك أتوري كان غرتي ولنما أجيسيسو كان غرتي أدان نما ديغو أنغو أتوري أنغو نمو أكا تراتاتي أكا غرتي نمانشالي أكا بيانشالي أكا غرتي وان وما وان أدى أكا هنتاين نوتو إتي أغرسيسي غافا جيجيرام لرفو لما مغرسا مالي هنتاهو جرميت يجولا غافسان كيرون إسا كان بيكا لما مغرسا كان بيكا أورمو قفامتي نانو أمارا كيسات hedduu takka Itoophiyaa suusnaati yeroo jedhe san hedduu takka gartee jaalatame ture jechuudha. Kanaafuu nuti gartee angooyyuu walii dabarsuudhaan wal dhageeffatuudhaan waa'ee angoodhaatiif akka walitti muufannee fi akka gartee waa heemaa taraa akka taate nufu qabatamaan agarsiise arrantan ammoo maaltu wal ሆነችisa እኔ ትናንት ለዶክተር አብይ የራስን ስልጣን አሳልፌ ሰጥቼው ዛሬ የሰጠሁን ብድር መልስልኝ ልለው ነው። ለስልጣን አይደለም ዋጋችንን ነፍሳችንን ያሳዝነው ለስልጣን አይደለም ለታይታም ለዝናም አይደለም። ለዚህች ሀገር አንድ ነገር በታሪክ አጋጣሚ እድል አግኝተናል። እድለኞች ነን። በታሪክ አጋጣሚ እድል እስካገኘን ድረስ ለዚህ ሀገር መልካም ነገርን ሰርተን ኮንትራታችንን ስንጨርስ ለኢትዮጵያ ጥሩ የሰሩ ባለውለታዎች መባል ነው የምፈልገው። wani mufata wallolan yeroo jedhamu an kaleessa gartee angoo dabarse abiyyi kenne arrantan ammoo kaleessi kenna dhiliqii kaleessa naaf deebisi jechuu gaafata jedhaniiti moo maal jechuudha nuti gartee angoo fi miti kaleessa illee aarsaa kenna kan kafale lubbuu kenna qabsiifnee waan san kan goonee fi angoo fi miti zinnaa fi miti beekamtii fi miti na argaa nugusaatii fi miti yookiin ana malee jechuu fi miti akka tasaa carraan nu harka seene akka tasaa carraa kan arganne oromoo keessaan nuti mul'anne carraa arganne kanatti waan gaarii tokko waan bareedduu takka hojjenne warra gartee kaleessa waan gaarii takka biyya saniif hojjetan jedhame maqaan keenya waan gaariidhaan akka kan waan gaarii takka dhiifne haga dandeenye waan bareedduu hojjannee qabanneetiin kontiraata keenya yeroo dhumame immoo kontiraata keenya gartee dabarsineetiin kenninee waan gaariidhaan maqaan keenya gartee akka kaamu barbaannaadha. Akkuma gartee jijjiiramni dhufeeni meebii gaafa sanillee homa shukshuktama wayiitu jiranatti fakkaata gaafa san kan haasa'edha viidiyoon kun ajaa'iba viidiyoo hedduu takka gartee Dr. Lammaa Magarsaa wallol isaanii kanatti hedduu itti yaadatamu keessaa jechuudha. Itoophiyaadhaa fi nama gartee tola oole tokko nama waan gaarii hojjete baalaa wulataa Itoophiyaadhaa tokko taheetiin dabruu barbaada malee seenaa ቆሻሻ ምት የመንደርተኛ የሰፈርተኛ ፖለቲካ ሰርቼ ማለፍን አልፈልግም። ባልደረቦችም አይፈልጉም። አንድና አንድ ጓደኛሞች ወንድማማቾች ሆነን ነው እየሰራን ያለነው። ምናልባት እኔና ዶክተር አብይን የሚለየን ቢኖር ምንም ነገር የለም ከሞት በስተቀር። waan fokkattuu qoqqoodamiinsa siyaasa gartee ganda keessaa gandaa wal qoqqooduudhaa fi yookiin gartee ilaalcha gandummaadha waan fokkattuu san hojjedhee asirra deemuu hin barbaadu waan gaarii takka uummataa fi akka nama gartee kaleessa waan gaarii akkasii kaahee jedhamee akka maqaan kenna waan gaariidhaan hojjetamuu barbaanna hiriyoonni kiyyalleen kanuma barbaadu badhaadhina irraa kanneen jechuudha warruma amma gartee addisuma araggaa fa'aadha amma keessa cina taa'u abiyyi mafaa baana jechuudha obbodiyooma gartee gaafa santiim lammaa jedhamee waliin qabsaa'ame amma addisu araggaallee warra san keessaa isa tokko jechuudha Oromoo wayyaana keessaan hojjete tiim lammaa jijjiirame ammas gartee jijjiirama kanallee waliin fidan keessaa nama tokko jechuudha. Kaayoon keenya adeemsi keenya kana waloodhaan waliin jireenyi keenyalleen isa tokkoo fi tokko ka gartee namni hundinuyyuu beekuu qabu obbolummaa waliif gartee qooda kaahanii waliin hojjechuudhaati malee wal saamuudhaa fi wal loluu fi walitti muufachuutii miti. Anaa fi abiyyiin du'aa alatti wanti addaan nu baasu tokkollee nu hin jiru. Arrantana du'aa alattu iyyuu addaan baanii jiran jechuudha. Duuba Lammaa Magarsaa gaafa san akkas jedhee yaadannoo maafiidha kana kan jenne. Gaafa wayyaanee keessa namni gartee seenaa akka isaa kana dabarse Junaydii Saaddoon fakkaata gaafa wayyaaneedhaan wallolee kan baqatee gartee biyya bahee jechuudha. Inumayyuu kaa yeroo sanitti ajjeesuudhaaf barbaadan jedhame haala akka isanii baqatee kan biyya bahee jechuudha. Junaydii Saaddoo maatii isaa kan tuqamu dhageessanii jirtanii gadaa wayyaanee san keessa jechuudha. Hin dhageenye guyyaa takka illee Junaydii Saaddoo waan yookiin baqatee baheef yookiin waan akkas ta'eef maatiin isaa tuqame kan jedhu Hasan Aliillee fakkeenyaaf biyya namoonni isaan keessaa bahan namoonni gurguddaa akkanaa kana maatiin isaanii tuqamanii dhageessanii jirtanii gaafa wayyaanee hin dhageenye. Amman tana duuba Lammaa Magarsaa saniin maatiin isaa sababa isaatiin aarsaa kaffalaa jira. Hundaafuu waan itti aanu walumaa ilaalla waa'ee Dr. Lammaa Magarsaatiin wal qabatee kabira ammoo footoo suukanneessaa taateen akkasii suni eessatti taame yoom taame ka jedhuudhaa fi aanota gartee Arsii keessaa kan hedduu takka haala suukanneessaa argaatiin jiru waggoota lameen dabran kana jechuudha aanota Shammoo jaha jechuudha. San keessaa aanaa shirkaa isa tokko aanaa shirkaa keessatti kan tahame gochi reefa namoota ajjeefamanii harreetti fe'anii uummata dura oofan suni eessatti raawwatame gaafii jedhuuf deebiin godina Arsii aanaa shirkaa ganda Heellaa Xiijoo Seeroo
gooxii aanshaa burqituu kan jedhamu yoo ta'u naannawa mana aadde Shumboo Bulloo jedhamuttidha. Aadde Shumboo fuudhanii deeman waan godhan hin beekne. Isheen manguddoo ganna 60 olii taati. Guyyaan taateen kun itti raawwate guyyaa 8 ji'a 7ffaa bara 2017 yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaatitti jechuudha. Yoo ta'u guyyaa keessaa toora sa'aatii 7tti ture. Reeffa namaa haala kanaan fe'anii magaalaa Labuuttuu geessanii hawaasa daawwachiisaa oolan. Aana kana keessatti wanni hin tayamin hin jiru jechuudha. Ka miidiyaa irratti as bahu beekikaa dhibba keessa takka jechuudha. Kanaafuu amma kunis shirkaan keessatti kan taasisu barbaade kan abduu moobaala biraa yanga qophii biraatti walitti deebinutti nagayaan tura.